Ashama daawwattoota Oromaan akkam jirtu har'allee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Akkuma viidiyoo darbe irratti waadaa isiniif seene jechuudha. Facebook keessan akkaataa isin yoo lakkoofsi isin jalaa cufamellee WhatsApp keessanii walirratti hidhatuu isin dandeessan jechuudha. Isteeppii baay'ee salphaa ta'een jechuudha. Isinin barsiisa akkuma isiniin jedhee kunoo har'a isiniif qabadee dhufeetiin jira jechuudha. Facebook yoo lakkoofsi illeen isin jalaa cufame jechuudha. Akka carraa ta'e yeroo baay'ee namoonni baay'een Facebook isaan lakkoofsaatu jalaa cufama jechuudha. Lakkoofsi yoo cufamellee yoo Facebookni keessan loogaawut gootanii keessatti isin deebisuuf akkasumallee paaswordii qayyaratuuf akkasumallee maqaa barbaadanitti jijjiirratuuf paaswordii isin gaafata jechuudha Facebookni keessan. Yoo paaswordii Facebook keessanii hin beekne jechuudha forget paaswordii fayyadamtaniiti kan paaswordii haaraa uummatuu dandeessan. Forget paaswordii fayyadamuuf immoo lakkoofsa isin barbaachisa jechuudha. Lakkoofsa Facebook saniin banattan beekuun dirqama jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu lakkoofsi sun yoo isin jalaa cufame akka carraa ta'e yoo isin jalaa cufame akka WhatsApp keessan irratti Facebookni keessan koodii isiniif ergu akkaataa isin itti godhatuu dandeessanii fi security jabaallee inni kun jechuudha gara biralleetiin walamaas isin fayyada. Nafaana isinin jedha salphumatti isin barsiisa yeroo rakkatan qofa waa hin barbaadina isteeppii baay'ee salphaa ta'een osoo hin rakkatin barnoonni akkanaa kun yeroo darbu seeraan hordofaan isinin jedha daawwattoota kiyyaa amma kallattimaan gara barumsaa isin dabarsa nafaana bu'aa. Daawwattoota kiyya kabajamoo kana sirreeffatuuf jalqaba irratti gara Facebook keessanii keessa deemtu jechuudha. Daawwattoota kiyya kabajamoo kana sirreeffatuuf jalqaba irratti gara Facebook keessanii keessa deemtu jechuudha. Facebook keessan keessa eega seentanii haala kanaan isiniif bane jechuudha daawwattoota kiyyaa amma kompiitara irratti isin argisiisaa jira. Isinillee bilbila irratti illee sirreeffataa jiraattan jechuudha daawwattoota kiyyaa idduma xiyyi kiyya kun deemu ilaalati barreeffamaan asirratti isiniif dubbisu ilaala. Bilbila keessan irratti illee haaluma nama kompiitara irratti isin argisiisaa jiruuni bilbila irratti illee isiniif hojjeta jechuudha seetingiin kuni jechuudha daawwattoota kiyya. So amma hin eegalle jechuudha gubbaa kanarratti tuqaa sadii ni argattu jechuudha. Facebook keessan karaa harka mirgaatiin gubbaa kanarratti tuqaa sadii yookaan mummuraa sadii ni argattu jechuudha. Irratti kilik gootu sana boodan asirratti setting and privacy jettu ni argattu yookaan mallattoo setting gubbaa kanatti ni argattu yoo bilbila fayyadamaa jiraatan amma gatii bilbila fayyadamaa hin jirreef gubbaa sana naaf hin baafne jechuudha. Kanaafuu asirratti setting and privacy jettu tana kilik godhuun gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda mallee asirratti setting bakka jettu tanarratti kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha daawwattoota kiyya kabajamoo. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha daawwattoota kiyya. Fakkeenyaaf yoo bilbila ta'e haala kanaan qallisee isiniif baasa jechuudha. Kunoo haaluma kanaan qallisee isiniif baasa. Nama kana ilaalina isin rakkina hin qabu jechuudha. Kuni iskiriina kompiitaraati rakkina hin qabu. Sirriitti akka isiniif galuuf idduma xiyyi kiyya deemu kana sirriitti akka dabaafattaniif jechuudha daawwattoota kiyya. Haala kanaan yeroo inni isiniif dhufe asirratti jechuudha zoomiin isiniif godha akka sirriitti isiniif mul'atuuf barreeffamni asirratti Seymour iddoo jettu tana ni argitu kilik godhuun gara fuulduraa deemtu jechuudha daawwattoota kiyya. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya. Asirratti gadi buutanii jechuudha password and security jettu ni argattu kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha daawwattoota kiyya. Sirriitti isinitti mul'ataa jira barreeffamni ana sirriitti isin argisiisaa jiru kuni kompiitara irra waan ta'eef ni xixiqqaata barreeffamni yoo isinitti mul'atu baate viidiyoo itti aanu keessatti kan isiniif sirreessu ta'a komentii jalatti naaf barreessaa na beeksisaan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Tole haala kanaan password and security yeroo cuqaastan haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya. Asirratti har'a meeshaan qofa osoo hin taane karuma kanaan amma karaa deemaa jirra waan tokkotti achi goree isin argisiisaa jechuudha daawwattoota kiyya. Facebook keessan kana rakkina qabaatu fi rakkina qabaatu dhaboo akkasumallee security'n isaa sirrii ta'uu fi sirrii ta'uu dhabuu isaa jechuudha. Yeroo as dhuftan maal gootanii dhuma irratti gadi buutanii security check appite jettu ni argattu jechuudha. Asirratti yeroo tokko kilik godhaati gara fuulduraa deema. Sana boodan haala kanaan isin dhufa. Facebookni keessan haala kanaan yoo jiraate jechuudha security jabaa qaba jechuudha. Security'n isaa secure ta'ee jira jechuudha. Bakka waan tokko shakkii takkallee hin qabaatinaa jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni tokko Facebookni isaa haala kanaan kan jalaa qollofamu jira jechuudha daawwattoota kiyya. Mallattoo akka kanaa kana itti fide jala kanaan immoo barreeffamni gosa kanarraa adda kan itti fidu jira jechuudha. Kanaafuu yeroo waan akkanaa isinitti fide gamuma jalaatiin koontinii iddoo jettu tana cuqaastaniituma gara fuulduraa deemtanii wantoota lama sadii isin gaafata jechuudha. Komentii duraan namaaf barreessitanii fi akkasumallee waan duraan isin share gootan yookaan waan isin post gootan footoo keessan kan isin post gootaniin passwordii Facebook keessanillee dabalatee kanaan deebifatuu dandeessan jechuudha. Maaliif kana fida jettanii yoo na gaafattanii
Facebook kana yoo hattuu harka jiraate yoo abbaa account sanii ta'uu fi ta'uu dhabu addaan isin baafatu fi jechuudha malee waan biraatiif miti yoo abbaa account sanii ta'uu baate comment duraan nama barreesse fa habba afur bakka takkatti comment nama ka keessa hin jirre wal keessa naqee fideeti habba afur keessa filadhu siin jaa habba afur san keessa yoo isin dogongortan Facebook keessan abbaa account kanaati miti jedhee gara hattuutti isin fudhatee gara biraatti isin of yookaan isin jala cufamuu mala jechuudha so saniif jechuudha of eeggannaan haala kanaan sirreeffatuu qabdanii kan sirreeffatan immoo haala kanaan innuu isiniif dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya kan ammoo irra dhufee maafi namoonni waan akkanallee itti rakkatan ni jiran jee isin argisiise jechuudha daawwattoota kiyya amma topic irra isiniif qabadhee dhufetti isin deebiseetiin jira haala kanaan jechuudha yeroo as dhuftan hubadhaa password and security ka jedhu irra cuqaastan sana boodan change password ka jedhu ni argattu akkaataa password itti jijjiirratanii jechuudha gama gadiitti karuma dhiyoon tana isin oofeen jechuudha tu factor authentication ta jettu ni argattu jechuudha kanaafu irratti cuqaastu jechuudha authentication irratti yeroo isin cuqaastan haala kanaan isin dhufa maqaa Facebook keessan irratti kilik gootu jechuudha daawwattoota kiyya sana boodan haala kanaan isin dhufa amma asirratti maal nagaafate jechuudha koodii nagaafate jechuudha kuno email kiyya irratti koodii naaf ergee jira jechuudha email kanarratti cheekii godhinaan jedha jechuudha so kanaafu anamma email kiyya bira deemetiin password san fudhadhee anama koodii email kiyya irraa fudhadhee itti guuttadheetiin jira jechuudha daawwattoota kiyya email gatii keessa hin jirre bilbila irratti na erge irraa asitti guuttadheetiin jira jechuudha haala kanaan eega itti guuttanii xumurtanii dhuma irratti gadi buutanii continue iddoon jettu ni jirti continue jettanii gara fuulduraa deemtu sana boodan jechuudha daawwattoota kiyyaa haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha passwordii Facebook keessanii osoo hin dogongoriin bakka kanatti ni guutuu jechuudha daawwattoota kiyyaa kunoo anama passwordii kiyyallee itti guuteetiin jira jechuudha gaa isin jalaan dhosse haala kanaan egaa passwordii Facebook keessanii itti guutanii submit jettu jalatti ni argattu submit gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha daawwattoota kiyya passwordii keessan isa sirrii yeroo isin itti guutan sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha daawwattoota kiyyaa amma asirratti qabxii 3 isiniif kenna jechuudha haala isin argitan kanaan qabxii 3 asirratti isiniif kenna qabxii 3 kanagaa kan oliitii fi kan gadii maal akka ta'e viidiyoo darbe keessatti isin barsiiseetiin jira jechuudha daawwattoota kiyya namoonni viidiyoo saniin argi yoo jiraatan jechuudha linkii description box yookaan commentii jalqabarran isiniif ka viidiyoo amma isiniif hojjetaa jiru kana jechuudha asirraa ni argattu jechuudha iddoo commentii irra gadi tutbanii achi keessaa ni argattu linkii viidiyoo sanii namoonni saniin daawwatanii jechuudha kanaaf warra ijoo keenya jechuudha text message ka jedhu kana ni argattu jechuudha kanaaf garana deemne jechuudha lakkoofsa WhatsApp keenyatti walitti hiinaa jechuudha kun asirratti maal nuun jedha will send code to the number you choose nuun jedha kanaaf gara fuulduratti sanduuqatu jira geengoo kana keessatti ni cuqaastu jechuudha sana booda nextiin jala jira nextii kanatti cuqaastanii jechuudha gara fuulduraa deemtu jechuudha daawwattoota kiyya bilbila irratti illee haaluma kanaan isiniif dhufa jechuudha sana booda haala kanaan isiniif dhufa jechuudha daawwattoota kiyya amma asirratti phone number iddoo jedhu kanarratti cuqaastanii jechuudha lakkoofsa biyya keessa jirtanii itti guutuu jechuudha gubbaa kanaan maqaa biyyaa yoo barbaadan ni jijjiirratanii fakkeenyaaf lakkoofsa biyyaa yoo itti jijjiirratu barbaadan maal gootanii asirratti biyya jijjiirtan jechuudha gubbaa kanarratti change bakka jedhu kana ni jijjiirtan yoo WhatsAppiin keessan lakkoofsa biyyaatiin jiraatte jechuudha siigalee miti asirratti ni jijjiirtanii jechuudha biyya namoonni baay'een keessa ijoolleen biyya namaa jirtu biyyaan baa jirtan lakkoofsa biyyaatiin kan banattan hedduutu jira jechuudha so kanaafu yoo asirratti jijjiirtan malee isiniif hin fudhatu jechuudha kanaafu asirratti cuqaastanii biyya jijjiirtanii gama gadiitti immoo phone number iddoo jedhutti jechuudha lakkoofsa WhatsApp keessanii osoo hin dogongorin asirratti guutuu jechuudha daawwattoota kiyya anama lakkoofsa WhatsApp kiyya jechuudha qixa sirriitiin asirratti guutaa jechuudha lakkoofsi sunillee kan dalagu ta'uu qaba jechuudha daawwattoota kiyya asirratti lakkoofsa WhatsApp kiyya kunoo itti guutaatiin jira isinillee haaluma kanaan lakkoofsa WhatsApp keessanii itti guutu jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan itti guutanii eega xumurtanii jechuudha nextiin jala jirti nextii gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha kunoo anama itti guuteetiin jira lakkoofsa kiyya sana boodan kunoo jala kanatti jechuudha nextiin ni jirti nextii tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha asirratti bal'inaan gaa dubbistanii adda baafatuu ni dandeessan jechuudha faayidaa lakkoofsi keessan isiniif qabu jechuudha asirratti dubbiftanii adda baafatu ni dandeessu jechuudha nextiin ni jirti nextii cuqaasnee gara fuulduraa deemnaa
Sana booda daawwattoota kiyyaa haala kanaan jechuudha fuula kana qabatee isinii dhufaa jechuudha inter confirmation code jedhee haala kanaan isinii dhufaa koodii dijiitii 6 lakkoofsa keetii irratti siif erginee jirra jedha kun asirratti adda baafatuu ni dandeessan jechuudha daawwattoota kiyya dubbistaniiti lakkoofsa keenya asirra nuuf kaa'ee jira kanaafuu lakkoofsa keenya bira deemnee jechuudha koodii san fudhannee anama lakkoofsa kiyya irratti koodiin dijiitii 6 naa ergamee jira jechuudha daawwattoota kiyyaa achirraa fudhadheetiin itti guuttadha jechuudha isinillee haaluma saniin fudhattanii itti guuttattu jechuudha kuno koodiin na ergamee waan jiruuf jechuudha itti guuttataatiin jira jechuudha daawwattoota kiyyaa duwwaa 4 jechuudha itti guuttadheetiin jira haala kanaan eega itti guuttanii xumurtanii jechuudha asirratti gadi buutanii jechuudha neekistii ni jirti neekistii tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha daawwattoota kiyyaa barbaadaa jira ni eeggannaa jechuudha hanga inni gara fuulduraa nu dabarse isteeppii itti aanu qabatee nu dhufuufi jechuudha sana boodaan haala kanaan nuuf dhufa jechuudha daawwattoota kiyyaa amma guutummaan guututu akka walirratti hidhame asirratti dubbiftanii adda baafatuu ni dandeessan jechuudha amma boodan jechuudha lakkoofsi keenya yoo cufamellee koodiin jechuudha waasappii keenya irratti nuuf ergamaa jechuudha irratti nu hidhamuu fi hidhamuu dhabuu isaa jechuudha uf duuba deebi'ee isin argisiisaa jechuudha asirratti kunoo dubbistanii adda baafatuu ni dandeessan waan tokko jechuudha daawwattoota kiyyaa dan iddoo jettu tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha kanaaf asirratti kun waan biraa osoo hin taane yoo lakkoofsa duraan dogongoraan itti guutanii lakkoofsa jijjiirratu barbaadan gargaarsa isin gaafataa jira jechuudha akka isin gargaaran isin gaafataa jiranii yoo akkasiin jijjiirratu barbaadan asirratti cuqaastanii lakkoofsa haaraa itti guuttatuu dandeessu yoo immoo kanuma irra jiru kanuma itti guunne kun sirrii ta'e nootuna iddoo jedhu kana cuqaastanii irraa deebitu jechuudha daawwattoota kiyyaa amma waasappiin keenya facebook keenya walirratti hidhamte moo hin hidhamne kan jedhuun isin argisiisaa jechuudha yeroo tokko yeroo isin uf duuba deebitan bakkuma reefuun tanaa kanatti jechuudha authentication irratti yeroo deebitan irratti kilik gootanii gara fuulduraa deemtanii ammallee ilaaluu dandeessanii jechuudha maqaa facebook keessan irratti ni cuqaastanii waasappiin keessan irratti hidhamuu fi hidhamuu dhabuu adda baafattu jechuudha waaw kun amma gubbaa kanarratti reefuun tana lakkoofsi hin jiru argitanii mitiire amma asirratti kun olaan lakkoofsa waasappii kiyya haala kanaan gubbarratti naa baasee jira jechuudha daawwattoota kiyya fakkeenya asirratti namoonni viidiyoo an darbe san irratti fakkeenyaaf koodii san nuuf hin baasu feesbuukni keenya koodii san nuuf hin baasu akkamitti baafatuu dandeenya jettanii kan nagaafattanillee jalqaba yoo duraan irraa qabaattanii koodii san isinii fiduu danda'a yoo jalqaba irraa qabaatu baattan haala nama isinitti argisiise kanaan jalqaba waasappii keessanii wal qabsiisuu qabdan eega waasappii keessanii wal qabsiiftan boodan keessaa baataniiti keessatti deebitu jechuudha waasappiin keessan asirratti wal qabatu isaa eega chee godhatan boodan gama gadii kanatti kunoo isinii baasa jechuudha reefu tanama settingii kana ni qaba hin qabu jechuudha yeroo dura nan isiniif viidiyoo waraabu settingii kana nuuf hin baafne kan inni nuu baase settingii 3 qofa tokkoffaa irratti maal nuu baase daawwattoota kiyyaa ka amma lammaffarra geesse kana recommended ka jedhu kana nuuf baase jechuudha reefu tana tokkoffaa irratti isa nuu baase amma immoo tokkoffaa irratti text message ka jedhu whatsapp keenya kan nu amma irratti guunne kana tokkoffaa irratti nuuf baase jechuudha nuutu eeyyamee fi waan ta'eef jechuudha sadaffaan immoo kanuma reefu irra jira jechuudha amma immoo settingii meeqa dabalere settingii 2 nuuf dabale jechuudha tokko kun hojjala kanatti illee haala kanaan nuuf dabalee jira ammallee gubbaa kanatti yeroo gadi harkifne jechuudha isa murteessaa bakka koodii ittiin argattaniisan kun asirratti nuuf dabalee jira jechuudha additional ka jedhu kana duraan hin qabu asitti nuuf dabalee jira asirratti isin cuqa yeroo isin cuqaastan gara fuulduraa isin oofa koodii san jechuudha isteeppii baay'ee salphaa ta'een haala kanaan koodii guyyaa kaleessan argatuu dandeessanii jechuudha daawwattoota kiyya fakkeenyaaf asirratti kun haala kanaan isinii dhufa recover codes ka jedhu yeroo isin cuqaastan gara fuulduraa isin oofa koodii namoonni Facebook keessan koodii san kalee isiniif baasuu viidiyoo guyyaa darbe irratti isin barsiise namoota gaafii akkasii na gaafataniif isin argisiise jechuudha daawwattoota kiyya haala saniin kan isinii baasuu didellee koodii san argatuu ni dandeessu jechuudha jalqaba waasappii keessanii wal qabsiiftu sana boodan keessaa baatanii keessatti yeroo deebitan settingiin amma isinitti argisiise sun isiniif banamaa jechuudha daawwattoota kiyya kallattii man koodii sanillee argatuu ni dandeessu jechuudha egaan daawwattoota keenya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadhee dhufellee kana fakkaate jechuudha jalqaba kaafnee kanaan gammatti waliin ilaalaa turre kana akka isinitti toluu fi akka warraa barattanillee abdii guutuun qaba jechuudha daawwattoota kiyya maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhaatii miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatinaan isiniin jedha chaanaalli kun chaanaala barnootaati akka irraa fayyadamtan asumaan isinitti dhaamuu barbaada jechuudha daawwattoota kiyya guyyaa guyyaan barnoonni asirratti hojjedhu fi isaatiin osoo ani isiniin dhaqqabsiisin akka isin dhaqqabu yoo barbaadanillee mallattoo all notification irra keessanii na hordofuu hin dagatinaan isiniin
jedha. Viidiyoon keenya isin gammachiise like tuquu hin dagatina. Bakka isiniif hin galinii fi yaadaa fi gaafii ta'e sanduuqa komantii jala naaf kaa'uu hin dagatina. Akkasumallee viidiyoo kana hiriyoota keessan bira akka ga'uuf share waliif godhuu hin dagatina. Namoonni duraan beektan ni beektani, namoonni hin beekne baay'ee waan ta'eef jechuudha. Daawwattoota kiyya akkuma isin waa beektan kan waan beeknelleen hedduu waan ta'eef namoonni hin beekne akka irraa fayyadamuuf please share waliif godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Daawwattoota kiyya barnoonni irra isiniif qabadhee dhufelleen kana fakkaata. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.